Yoo yaa kun YouTube channel boonsaa addisuu guuteeti haaraa yoo ta'an subscribe gochuudha maatii keenya dabalamaa viidiyoo yerootti gaddiitiin dafanii akka isin gaanii mallattoo bilii banaa gochuu hin dagatina. Konfiraansii waggaa ergama Luuteraan Fiinlaand mata duree gooftaa kunoo na erge jedhuun namoota 10,000 oliin Fiinlaanditti gaggeeffamee jira. Muudama Phaaphaasota Tigraay gochuuf jirtuu mootummaan akka dhaabsisu jechuun Sinoodosiin Bataskaanaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa gaafate. Sabbataa walatteetti dabtaraan mataa waraabessaaf meeshaalee garaagaraa falfalaaf oolan jedhame waliin qabame. Guutuu oduu kanaatiif akka armaan gadiitiin waliin turaa gaxumuraattiin waliin turaan afeerraa keenya jalatti subscribe gochuudhaanis maatii keenyatti dabalamuu hin dagatina. Sabbataa walatteetti dabtaraan mataa waraabessaaf meeshaalee garaagaraa falfalaaf oolan jedhame waliin qabame. Shakkamaan magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furii aanaa gadaa faajjiitti qabame kun shugguxii Turkii tokko morma waraabessaa fi akkasumas meeshaalee garaagaraa waliin to'annaa seeraa jala oolee jira. Yeroo uummataatiin mana isaatii kan qabame ta'uun yoo himamu eegee bineensaa du'ee fi ifatti hin beekamne gogaa wantoota gudduffaman bilqaaxxii fi kitaaba garaagaraa waliin qabame. Mataa waraabessaa muramee kanallee awwaaluuf qophiirra tures jedhame. Hojiin akkanaa deddeebi'ee mul'achuun isaa qorannoo gadi fagoo barbaada. Yeroo ammaas waajjira poolisii magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furiitti to'atamee jira. Konfiraansiin waggaa ergama Luuteraan Fiinlaand mata duree kunoo gooftaa na erge jedhuun Fiinlaanditti gaggeeffamee jira. Namoonni 10,000 ol ta'an konfiraansii kana irratti argamuun waaqeffannaa sagalee Waaqayyoo dhaga'uu fi namoota biroof tajaajila qoodatanii jiru. Miisiyoonota umuriin isaanii ga'eessota dargaggootaa fi daa'imman 20 ta'anis ergamni tajaajila kennameefii ture. Ergaan Luuteraanii Fiinlaand bara 1859 kan hundeeffame yoo ta'u, dhuma bara 1960moota irraa eegalee waggoota 50 oliif michuu amanamaa ta'ee hojjechaa tureera. Waldaa warra Wangeelaa Itoophiyaa Makaana Yesuus waliinii jechuudha. Yeroo ammaa kanas sinoodosota lama waliin walitti dhufeenya dhiyeenyaan hojjechaa kan jiru yoo ta'u, pirezidaantiin Waldaa warra Wangeelaa Itoophiyaa Makaana Yesuus luba Dr. Yoonaas Higgazuu konfiraansii kana irratti keessummaa kabajatoon argamuun haasaa kan taasisan yoo ta'u, walta'iinsa bu'aa qabeessa ta'een Waldaan kun galateeffatanii jiru. Odeeffannoon kun Waldaa warra Wangeelaa Itoophiyaa Makaana Yesuus irraati. Muudamni Phaaphaasota Tigraay gochuuf jirtu mootummaan akka dhaabsisu jechuun Sinoodosiin Bataskaanaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa gaafate. Filannoon Phaaphaasota abbootii Tigraay ni gaggeessinaa jedhan seera mana kiristaanaa kan hin eegne waan ta'eef mootummaan haa dhaabsisu jedha Sinoodosichi. Tigraayitti filannoon Phaaphaasota dilbata dhufu akkasuma Aksuumitti akka gaggeeffamu erga ibsamee booda Sinoodosichi ibsa kanaan gadi bahe. Ministeerri Abiyyi Ahmedii fi pirezidaantiin yeroo ce'umsaa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa aangawoonni mootummaa federaalaa naannichaa filannoo Phaaphaasota akka dhaabsisan gaafatee jira. Guyyoota muraasa dura jilli Paatriyaarkii Bataskaanaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaan gaggeeffamuu deeggarsa maallaqaa qabachuun araaraaf gara Maqalee wayita imaletti. Pirezidaantiin yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa nuti akka mootummaatti dhimma amantaa keessa hin seennu jedhanii turan. Abbootiin Sinoodosii Itoophiyaa hedduun yeroo waraanaa kaaba Itoophiyaa duula Tigraay irratti banamee deeggaranii dhaabbatan. Bataskaannis lola adeemsifamee hin balaaleffanneenuma kallattii garaagaraan deeggartee turte. Kun ammoo amantoota naannoo Tigraay garmalee mufachiisee jira. Waraana waggoota lamaatiin abbootiin Sinoodosii fi Bataskaanaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa waraanichatti balaaleffachuun deeggarsa barbaachisu hordoftoota amantichaaf hin taasifne jechuun Sinoodosii Itoophiyaa irraa adda ba'uun addatti mana lubummaa hundeeffatanii warri Tigraay. Mana lubummaa Manbara Salaam waliigalaa Tigraay jedhama. Manni lubummaa Haaraan Tigraay abbootiin Bataskaanaa Ortodooksii Tigraay dilbata dhufu akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 9/2005 Phaaphaasota 10 muuduudhaaf akka karoorfatan akka lakkoofsa Itoophiyaatti 5 bara 2015 ibsuun isaanii ni yaadatama. Tarkaanfiin amantoota naannoo Tigraay amantoota naannolee biyyattii garaagaraan jajamaa jira. Keessattuu amantootni naannoo Oromiyaa keessa jiran cichoominaan akka kana abboota Sinoodosii Oromiyaaf sabboonota hundeessan irraa eegnaa jiru. Kun YouTube channel boonsaa addisuu guuteeti haaraa yoo ta'an subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelli banaa gochuu hin dagatina. Hordoftoonni amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo godinaalee Oromiyaa adda addaa warraaqsa amantaa ka'ee jiru laaffisuuf tarsiimoo addaan qoodanii diiguu Sinoodosiin Itoophiyaa fayyadamaa jiru Oromiyaa keessatti hin milkaa'uu jedhan. Miseensa korii Sinoodosii Oromiyaaf sablamootaa kan ta'e maddii OMN tokko akka jedhutti Sinoodosiin Itoophiyaa warraaqsa Oromiyaa keessatti ka'ee busheessuuf abboota amantichaa warreen gaaffii uummataa qabatanii adeemaa turan gargar qoqqooduuf tarsiimoo qoqqoodii baafatee hojjechaa jira. Shiraaf xixa
Shiraa fi xaxaan kun nu goyyomsuu hin qabu kan jedhu barsiisaan amantaa kun abbootni amantaa akka hordoftootni amantaa Ortodooksii Tawaahidoo Oromiyaa kaayyoo keenya waliin jiran hubachuun waan kaaneef milkeessituu nurra jira jechuun dubbate. Rakkoo mana amantaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti waggoota hedduuf uumamaa tureef sababni loogii sabummaa fi jibba sabummaati jechuun ijoota muraasa dura abbootni amantaa sadii jechuunis Abuna Saawuroos, Abuna Awusxaanxiyoos, Abuna Zeenaa Maarqos waliin ta'uudhaan miidiyaaleef ibsa kennaniin dubbatan. Abbootni amantaa kunneen sadanis rakkoo kana maqsuuf abboota haaraa 25 Phaaphaasota taasisanii muudanii turan. Abbootni haaraa 25 Phaaphaasummaan muudaman kunneen kutaalee lallabaa godinaalee Oromiyaa adda addaatti simannaan taasifamuu fi hordoftoota amantichaa irraas deeggarsa addaa argatanii jiru. Hordoftoonni amantaa Ortodooksii Tawaahidoo Oromiyaas rakkoon bara dheeraaf mana amantichaa keessa ture jibbi sabummaa fi loogiin sabummaa akkasumas dhiibbaan afaan dhalootarra jiru ni furama jechuun abdii godhatanii akka turan yeroo adda addaatti dubbatanii turani. Warraaqsi amantaa maqaa Sinodoosii Oromiyaaf sablammoota jedhuun kun ka'e kun Oromiyaa keessatti deeggarsa adda argatus mooraa kan biraa keessatti addatu Sinodoosii Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa biratti mormii guddaa kaasisee ture. Garee finxaaleeyyii Sinodoosii Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti barootaaf wal ijaaranii ture mormii of qopheessuun doorsisaaf himannaaf socho'aa ture. Ergasii rakkoon dhalatee bifa jaarsummaatiin furamus waadaan Phaaphaasota Oromiyaa sadan irraa galamee ture. Muudamni abboota amantaa 25 akka hin haqamnee fi gaaffiin uummataa deebii miseensi koree Sinodoosii Oromiyaaf sablammootaa OMN dubbisee himee jira. Yeroo dhiyoos garuu haalli abboota hangafoota sadeenii nuuf galaa hin jiru kan jedhu namni kun Sinodoosiin Bataskaanaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa muudama Phaaphaasota 25 ji'oota dura Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaatiin raggaasifame kun abboota duraan muudaman keessaa nama sadii qofa fudhachuun abboota haaraa 10 muuduuf akka jedhan akka quba qabu dubbate. Dabalataanis jedha maddi keenya kun abboota Oromiyaa irraa muudaman gidduutti garaagarummaan akka uumamuuf abboota hangafoota sadeen keessaa garee tokko filachuun gara Finfinneef Shaggaritti ramaduuf yaalii gochaa jiru jedha. Shiraa fi xaxaan kun hundi ammaaf tarsiimoo qoqqooddii ta'us muuxannoo kanaan dura jirurraa yoo ilaallee hanga lubbuu abboota keenyaa deemuu mala sodaa jedhullee qabnaa jedha. Shiraa fi xaxaan kun nu goyyomsuu hin qabu kan jedhu barsiisaan amantaa kun abbootni amantaa akka hordoftoonni amantaa Ortodooksii Oromiyaa kaayyoo keenya waliin jiran hubachuun waan kaaneef milkeessituu nurra jira jedha. Abboota keessaa qaamni harca'u jiraatus warreen hafan humna haaraa dabalachuun hawaasa waliin warraaqsa eegalame kana ni mirkaneessina jedhee jira barsiisaan amantaa kun. Jaallan qabsoo hafuurawaa tajaajila afaan Oromoo mana amantaa Ortodooksii Duwwaa Lamaa barsiisaa Biraanuu Mokonnin diina lamuu caalaa Andinet Kabbadaa balleessaa tokko malee qabamanii hidhamanii jiru. Yommuu qabaman mana amantaa isaaniitti eenyummaa isaaniif falmachaa fi gaaffii seeraa gaafachaa iyyuu turani. Poolisiin ijoollee kana yookaan mana murtiitti dhiyeessuu yookaan ammoo gadaa dhiisu. Waaqni ergamaa isaa ergee qulqulluu Phexrosiin mana hidhaatii baasee isaanis yaa baasu. Maddii mana lubummaa Shawaa Lixaati. Jabaan Waaqa.